Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you doing guys? How are you? How's life keeping with you guys? What's new? What's cracking? What's good? What's up? How you doing guys? Are you okay? I hope so guys. Are you fine? I hope so. Today we're gonna have the kind of special class about what? About keeping your secret, that means. Today, our focus is about secret. How you can just ask someone not to expose or not to tell your secret to someone else, that means. Now we'll see together today. Kabajamtoonni daawwattoota chaanalii Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattanis jechaa guyyaadhaa barumsa spokenetiin sagantaa isaa aynee walitti deebinee jira. Barumsi keenya kanadhaa keessatti kan laallu akkaataa hiriyyaa kee tokkoon yookaan immoo nama tokko kan iccitiitti mattu icciti kiyya ala narraa hin baasin yookaan immoo narraa hin himin haala kamiin jechuu dandeetta. Akkasumas immoo namni sun immoo hiriyyaa iccitii kee siifan eega sirraa hin himu jechuu walumaan laala jechuudha. Promising yookaan immoo waadaa jara lamii kan eegu eenyu akka ta'e walumaan laala jechuudha. Now please stay within us until the end of our video. Please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel too. Now let's have a look. Here is useful expression indicating about what? About secret. Barumsi keenya hadhaa akkuma dursa isin jedhee waa'ee secret yookaan immoo waa'ee iccitii hangam takka iccitii keessan eeguu dandeettan. Atamma asii kana laartam iccitii kee hin eedaatam iccitii namisitti hin eedaa yookaan immoo in qabdaan hin baastu kan jedhu jechuudha. Mee tokko tokkoon haa laallu. Here is some expression jechoonni yookaan immoo gaaleewwan muraasni akkaataa Ingiliffaan iccitii hiinarraa hin himin jedhanii baay'ee jira. Isaan keessaa tokko lama yoo qabatan hin gaa jechuudha. Asillee ammoo promising to keep a secret. Iccitii keessirraa hin himu kan jedhu abbaan yeroo waadaa seenu asilleettillee ni ilaalla jechuudha. Isa diimaan barreeffame kana deebii isaati kun ammoo yeroo gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa maal jedhaa? Iccitii keenya nama tokkotti himtee narraa hin himin jechuu barbaade tokkoffaa haala kamiin fayyadamuu dandeetta? You can say please keep it in a dark secret or keep it in a dark place jechuu dandeetta jechuudha. Please keep it my brothers in a dark place or in a dark area, or you can say please keep it in a dark secret. Tokkoffaan maaloo iccitii kiyya bakka nami hin argine yookaan immoo iddoo dukkanaa keessa naa dhooyisi sin jechuu danda'a jechuudha. Please keep it in a dark place jechuun iccitii keenyarraa hin himin jechuu walumaa galatti jechuudha. Option yookaan immoo alternative baay'ee qabna jechuudha. Kuni tokkoffaa yoo ta'u kan ittaan immoo you can say please keep it in a camera. Please keep it what? Keep it in a camera jechuudha. Kan lamaffaa immoo kaameraa keessa naa dhooyisi. Jechi isaa kaamerama keessa wanni kaamu hin jiru. Walumaa galatti wanni kaameraa keessa jiru baay'een hin mul'atu waan ta'eef kana jechuun maasaa jechuudha. Keep it in a camera jechuun iccitii kiyya naa jabeessi naa dhooyisa jechuudha. Please keep it in a camera. Don't expose. Don't tell to other guys. If you just tell to other guys, we're gonna fight each other. I'm gonna blame you. Okay? We're gonna just broke up each other. Walamna hala kana jechuu dandeetta jechuudha. The next one is don't let the cat out of the bag. Don't let the cat out of the bag jechuun adurree tiyya boorsaa keessaa hin baasin jechuun iccitii kiyya naa dhooyisi jechuudha. Hiika biraan qabatu. Please don't let the cat out of the bag means don't expose or don't tell my secret to other guys. You got it guys? You can say don't let the cat out of the bag. The next one is you can say it is between you and me. And you do it you can say it is between you and me and four walls actually. Wow. What a nice expression, man. It is between you and me as well as it is between these four walls actually. Iccitiin kuni karaa lamaan ibsu dandeetta. It is between you and me. Anaaf si du'a kan baane jechuu dandeetta. Or you can say it is between you, me and the four walls jechuu dandeetta jechuudha. Ana, si fi
girgiddaa afurii nu marsee jiru kana jidduu akka hin baane jechuudha. Kana jechuudha mana keessa yeroo dhaabattan garanaan girgiddaadha, garanaan girgiddaadha, garasin immoo girgiddaadha, garanaallee girgiddaa jechuudha. Kanaafiyyuu woolii afurii kana yookaan immoo girgiddaa afurii kana jidduu akka hin baane jechuudha. It is between you, me and what? Four walls jechuudha. Wow, it's a nice expression. Expression bareeda wayitii itti fayyadamuu yaala. The next one is, this is for your ears only. It's not for other guys' ears, bro. This is only for your ears. Kuni gurra kee qofaaf jechuudha. This is only for your ears. If you're just whispering or murmuring something is for someone's ears, that means isa jidduu sanii akka hin baane jechuudha. Yookaan immoo gurra san gurra kana nama kana biraa nama biraa biratti akka hin baane jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko gurra keetii yoo si hasaase gurra nama biraa dhaquu hin qabu jechuudha. So this is for your ears only jechuudha. Kan biraa immoo you can say don't breathe a word of this to anyone. Don't breathe. Okay? Don't breathe a word of this to anyone. Okay. Don't breathe jechuun hafuura hin baafatan jechuudha. Breathe jechuun hafuura jechuudha. Breathe jechuun hafuura jechuudha. Don't breathe a word of this to anyone. Hafuura waan amma sitti meekaan nama biratti hafuura hin baafte jechuusaa nama biratti hin himin jechuudha. Don't breathe a word of this to anyone. Haala kanaan namoota iccitii kiyya hin himin yookaan immoo iccitii kenna hin himin jettee haala kanaan fayyadamuu dandeessa jechuudha. So you can say don't breathe a word of this to anyone. Nama tokkotti akka hin himne jettee haala kanaan nama gaafachuu hin dandeessa jechuudha. Or you can say don't tell a soul. Don't tell a soul means what? That means don't tell to what? A person, that means. Don't tell a soul jechuun lubbutti yookaan immoo ruuhi soul jechuun ruuhi jechuudha. Ruuhitti hin himin jechuun isaa maal jechuudha? Don't tell a person jechuun namatti hin himin jechuudha. Ruuhitti hin himamu ka'uus hin danda'amu jechuudha. Kanaaf don't tell a soul jechuun isaa don't tell to another person jechuudha. Namatti hin himin jechuudha. Soul jechuun akka namatti fudhatama jechuudha. It's idioms. So you can say don't tell a soul means don't tell a person jechuudha. Namatti akka hin himne jechuudha. The next one is you can say don't say who told you. You can say what? Don't say who told you. Nama sitti hime hin himin jechuudha. Yeah, nama sitti hime nimichuma jechuudha. Namni tokko yoo iccitii wayii sitti hime waa'ee nama tokko yoo badaa sitti hime nama kanatti himettee hin himin jechuudha barbaadu. You can say don't say who told you. Garuu itti himi yookaan immoo isa akka hin jenne jechuudha. Yookaan immoo nama kana jettee akka hin dubbanne jechuudha. Haala kanaan gaafachuu dandeetta. Don't say who told you. Nama kana jettee akka hin dubbanne yookaan immoo maqaa kiyya akka hin dhoofne callisiituma itti himi jechuudha. Don't say who told you. Garuu nama san maqaan jechuu isaati jechuudha. The next one is keep it under your pants. Keep it under your pants means try to keep it under your hat, your carpet, almost the same actually. When you say that keep it under your pants means the word pants means by American English it is a kind of trousers, whereas in British we can call trousers or jeans. Jechi pants kuni afaan British ti pant ma yookaan immoo under pant jedhama. Afaan Ameerikaatti immoo pants jechuun immoo surree jechuudha. Kanaaf iccitiin kun surree keessaa akka hin baane yookaan immoo naannoo kiishaa kana akka hin baane jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Keep it under your pants. Pantii kee keessa dho'isi jechuun isaa kiishii kee keessa dho'isi yookaan immoo surree kee keessa dho'isi jechuudha. Fakkeenyaaf when you put on just under pants, pantii jalaa fakkeenyaaf haayee nuti yoo kaawwatte namni tokko bifa akkamii kaa'ate wanni beekamu jira jechuudha. Kanaaf ennaan keep it under your pants jechuun kana jechuun maal isaati? Inni wanti barbaade iccitii kana akka sirriitti dho'ifamu qofa barbaade jechuudha. So keep it under your pants jechuun pantii kee keessa dho'isi jechuun isaa iccitii kana jabeessi jechuudha. Keep it under your pants. The next one is keep it under your hat. Malayyo ke jala dho'isi. Keep it under your hat. Or you can say keep it under the carpet. Carpet jechuun immoo sidaajaa lafaa yookaan immoo minxaafii lafaa isa inni kana jechuudha. It's a kind of equipment or material that you cover the the wall yookaan immoo you can say the flat jechuudha. Iddoo lafaa kana kan ittiin cover godhanii carpet jechuudha. Carpet jechuun minxaafiidha.
kun ammoo raga jechuun ammoo jira. Raga jechuun ammoo RUG jechuun ammoo minxaafii salaataa kan nama tokko jechuudha. We can say rug. Kun ammoo carpet jechuun ammoo kan mana keessa afamu guddaa sana jechuudha. So keep it under the carpet jechuun minxaafii jala dho'ise jechuudha. Walumaa galatti wanti barbaadame secretiin wanti barbaadame iccitii kana dho'ise jechuudha walumaa galatti jechuudha. Iccitii nama tokko naa dho'isete afaan Ingiliffaatiin haala kamiin gaafatta? You can say keep it in a dark place. You can say keep it in a camera. You can say don't let the cat out of the bag. You can say this between you, me, and the four walls. You can say this is only for your ease. Or you can say don't breathe a word of this to anyone. Or you can say don't tell a soul. Or you can say don't say who told you. Or you can say keep it under your pants. Or you can say keep it under your hat. Or keep it under the carpet. Haala kanaan afaan Ingiliffaatiin gaafachuu hin dandeettu jechuudha. Mee deebii isaa namichoon hin dho'su jedhee waadaa yeroo seenuuf haalaallu. Here is the first one. He can say it. It is promising to keep what? A secret. Promise wada senu promising what? To keep a secret. Iccitii akka hin baafneef waadaa yeroo seenan haala kamiin seentaa. Fakkeenyaaf iccitii keenya jala hin himin namni yoo sin jedhe haala kamiin ishi hin himu jettaan. Fakkeenyaaf tokkoffaa maal itti dubbachuu dandeetta? You can say I won't tell a soul. I won't jechuun I will not jechuudha. I will not jechuudha. Gabaabinaan barreeffame. I won't or I will not tell a soul. A soul jechuun maal sin jedhe nama jechuudha. Kanaafiyyuu a person jechuudha gara biraatiin. Okay? I won't tell a person. Namatti hin himu jechuudha. I won't tell a person to a person jechuudha. Or you can say, karaa biraatiin ammoo you can say my lips are what? Sealed jechuudha. Or you can say my lips are what? Dumb jechuudha. You can say, kana jechuun maal jechuudha? My lips are sealed jechuun isaa hidhiin kiyyaa ashagame yookaan ammoo cufamee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Iccitii kee hin baasu jechuudha. My lips are what? Sealed jechuun akkanatti hafu jechuudha. Gaafa akkanatti hafee like a dumb guys akka namoota gurraa hin dhageenye dumb ta'ee haasa'uu hin danda'an jechuudha. Kanaaf jechuudha my lips are sealed jechuun hidhiin kiyyaa ashagame yookaan ammoo cufamee jira jechuudha. Yookaan ammoo waliin maxxanee jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo you can say I will die without telling the secret to anyone. I will die without telling the secret to anyone. Kana jechuun maal jechuudha? I will die ni du'a jechuudha. Without telling also hin himin the secret to anyone. Nama tokkotu osoo hin himin iccitii kana waliin du'a jechuudha. You see guys, nama akkana nama ajaa'ibaa jechuudha. Garuu generation ammaa keessatti yookaan immoo dhaloota ammaa keessatti nama akkana hin argamu. Haa ta'u garuu immoo namni iccitii kee si eegee si qabritiin seenuu jiraate that is a wonderful, that means that's a good sound. Karaa biraatiin ammoo kan dhumaa maal jechuu danda'a? Don't worry. Okay, don't worry about your secret. Okay, don't worry, believe me, I will take it to my grave here. Kunillee akkasuma jechuu isaati jechuudha. Okay, don't worry, hin yaaddeen yaa. Narraa himtattee hin yaaddeen hin cinqamin I will take it to my grave jechuudha. Qabrii kiyya ittiin gabbu'a yookaan immoo I will take it to my grave jechuudha. Gara qabrii yookaan immoo waliin du'a jechuudha bakka. Iccitii kana waliin du'a jechuudha. Hiikkaa biraan qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan namoonni iccitii akka namni waadaa sidii godhuu danda'a. Tokkoffaan I won't tell a soul. Nama tokkotti ni himu jechuu isaati. Lammaffaan ammoo my lips are sealed. Hidhiin kiyya walitti cufamee jira jechuudha. Sadaffaan ammoo I will die without telling the secret to anyone. Osoo nama tokkotti hin himin waliin du'a jechuu dandeetta. Yookaan ammoo you can say don't worry, I will take it to my grave jechuudha. Qabrii qabadhee waliin bu'a malee iccitii kee abadan ima hin himnettee haala kanaan waadaa seenuuf hin dandeettu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akka Ingilishii with Oromic barumsa kiyya kanadhaaf qopheeffadhe. Kana fakkaata walumaa galatti barumsa kiyya hadhaa iccitii kiyya narraa hin himin. Oshi hin himu jechuu barbaadde kanneen keessaa tokko fayyadamtee kana keessallee tokko fayyadamuu hin dandeetta. Irraa fayyadamii irraa baradhuu itti fayyadamuu yaada jechuudha. Kun gosa ispooknii keessaa tokkodha. Barumsa kiyyadhaaf asumatti dhaabuu barbaada. I want to say have a nice time. Bye. Love you all my dear sisters and brothers.